Nun tadaraddalini. Nama waa'ee bultiitiin si dhufee si waliin qoosu. Obboleessi kee si dhufuu danda'a. Wajjin hin tadaraddarin. Sigalee caammaa kan kee jechuudha. Kiiloo caammaa keetii ziqqi gootee isa bira of keettee waliin tadaraddarin. Muudii qabachuu barbaannan abbaan barbaade deemee achitti re'eef hoolaa isaatii waliin muudii qabata. Hin tadaraddarin eenyu wajjin hoyyuu. Keessattuu waa'ee jaalalaatii fi bultiidhaati. Sigalee gaafa si bira dhufe biraa baafadhu. As giraamiti obboleessi kiyya baaleen maa isan ta'in maa kabiraan ta'in sitti ergannaan biraa baafadhu gastiin ni jiru keessa baafadhu siif galaa miti luka kan keera dhaabatanii hiree barbaadachuu luka kan keera dhaabatanii chaansii barbaadachuu si'ina. Amma kana faran jiru sana dhageette oh my god nu jetti. Jaalalaaf kabajaan kasitti dhufe obboleessa kan kee wayitu abbaa kan kee wayitu deebitee neerumtu welcome abbaa kiyyaa kadhatee kabajaadhaan waliin jiraanna. Lammiin dino mataa saayyaati maata mul'isni akka jaalatu saayiboo di. Listen. Kalau sojitu jiru. Listen. Alta kana dhageeffadhu arama jechuu. Akam wasaa. Pensi lekin expensive baay'ee qabee tajaajilarratti. Qoftan jedhee mijummaarratti qoftan maal biraay. Kazaan. Ibsa abbaa jaalalaa dadhabe saayibaan jaruma lama. No way. Kumaa keetu iyyuu hafuru fadhu. Kazaan namoo itti yaadiiti. Etimi dhugaatti bakka. Ibsa abbaa jaalalaa sanii waliin illee ibsa abbaa jaalalaa asitti balleessee kaayiroo si balleesse. Intaaqin ibsa abbaa jaalalaa wajjin illee. Asii hojii haasaa si waraaba fidee yuutuubii si waraaba fideetiin feesbuukii gubbatti hinaasanii waliin isaa waliin illee ta'ufiiti akka jeedalaa lafa jala boolla qotataa jireenya namaa amma oonlaayinii irra badhiisuu barbaadan. Si galaa miti hinaasanii waliin ati intala dubaraati. Wanni an adda dubbadhu wanni ati adda haasoftu wanni an adda haasofnu zalaalam taa'ee boru gaafa yookaan gara nama guddaa achi kunnee waggaa 78 rabbi achi nu gahe gaafas itti qaanfachuu ilmoon teena viidiyoo teena laaltee itti qaanfachuudha deemsi galee waan nu amma asirratti dalagaa jiru bataa mishaa asirratti dalannu rabbi nu haasattaru kanaafuyyuu neebari na haasayii waliin namni tokko waan barbaadu maalumaa itti mul'isne waan ofii sanatti akka dhugaan jaalatu saayiboo deemtee jaartii ofii intarvii haa gootume ama boonii wammaa irraa akka hin jiru war ambar dhiirota kennarraa waan ajaa'ibu namoota kennarraa jaartii isaa intarvii godhee yuutuubii keessatti deemaa guutuu isaa achi daawwadhaa haa jedhume hin jedhani. Taadaa waan jaartii ofiitiif hin jaalanne maal abbaa isaanii ta'uuf nu hin jaalatan. Qoosaa obboleettii ofiitiin hin jaalanne eenyuun hin jaalatan. Namni kiraa manaa sirraa kan falu hin jiru gaafa duraatu tikeetti birrii tikeetti naa muraattee irraa dhabde Oromoo. Namni wanta akkasii godhu hin jiru. Sii galee miti. Kanaafuyyuu dogongora tareef kadabarreef rabbii kan kee dhiifama gaafadhu kaafeef ammoo I don't care. Naga kan keetiin jiraadhu ati. Sii galee naga kan keetiin jiraadhu. Namni tokko akka muutii sitti hin qaban. Ana kana arrabsullee shamarranuma kana dhukkubsullee shamarranuma. Ati qoftan jedhi saayiboo eega jaalatti qoftan jedhi saayiboo ana akkana dhabeera saayiboo qoftan jedhi saayiboo kazaa ittini akka kadhuufi barbaadde saayiboo boonii argatteti saayiboo. Biyya baqaan jiru maal taate jaartii ofii fidachuu nama dadhabuu jaarsii nama fuudhee achi fiduufi danda'an. Mee al takka boonii dha carraa kennaa please. Ma itti guutte caamtee isaan dubbatte rees. No booniyye mee waa dubbatte. Moorii keessa jettee fi moorii keessa jettee dubbata malee waan dubbatti booniyye. Waa jedheeti. Ani jechuudha wallahi dhugaa dubbachuudhaaf ibsa abbaa jaalalaallee wanti ani kun waliin qabu takka illee jiru. Yaani sooshaal miidiyaa malee wanni takka illee jiru. Jiraatullee inni jechuudha. Tokko kana. Jiraatullee inni jechuun waatu jirachuudhaan. No waa wayis ta'an booniyye takkatti dhiifaman dubbatta. Oma feetellee dubbadhu waan amma waan ofiis hin jette kana jecha sammuu guurattee waan onnee na cabsu natti hin dubbatin isaa ammaa kana irraa waan barbaade dubbadhu garuu. Ani waan akkasiin jechuutti hin jiru barsi ishiin immoo gorsa naaf laatte malee wayii amilee kan keessatti baatee waan biraas jechuudha. Gorsite malee sitti dabaltee sin jedhanii bara. Yaa jechuun gorsa yoo osoo hin taane natu itti erti gaafa walaallee waan isin jette hin beekne isiin ol ka'ii dhaabadhu dhiira tokko ol ka'ii dhaabadhu ni gazoori. Come on. Bro, akkas illee godhin jedha tamma. Qooyi anama jechuu eega jaalatti hagam geetteerta. Ani ka isin dubbadhe malee eega jaaladhe ture jira. Tilmaama nagami. Bakka osoo ustaaza waliin kin dura jaaladhe. Waliin niikin duru. Yaa. Walii kuudhaaniyyuu harka keessaa qabda manaamin jedhaan miti. Jechuun yeroo sanii bakka keessi waan silaa humna qabaadhee achi waan biraa godhuu dadhabu asii naga kiyyaan jecha baay'ee viidiyoo dalagaa ture. Video awwaala jiru gabbaasuu danda'a. Hatta yeroo namni isii irra duulaa turetti
Ani isiidhaaf akka dubbadhe qaba viidiyoo san guyyaa waliin jira ji'a waliin jira baasee isinitti agarsiisuu danda'an viidiyoo sanni. Yeroo namni martee irratti duulaa ture yeroo bakka adiis waan jedhee si ibsuta kan qabu garuu ammoo waan ofii sirriin jirti. Yaa habiibii kiyya bar wal faarsu suura wal possatuudhaan sa'aa 24 muuziqaa jaalala irra wal hidhuudhaan osoo ka bultii isaati. Ufii teetiifuu nama si dhagaye ufii teetiifuu posotaarta muuziqaa jaalala irra muuziqaa jibbiteeti. Bakka raayyaa si boonii rakkoon qabu. Understand bina godhan fakkeenyaaf jedhee bar muuziqaa walirratti walii sirbuudhaan suuraa walirratti dhiichisuudhaan osoo ka bultiin ijaaramtuuti dhiira tokkoo fi dubartii takka singiriin argitu siin jedhee bar. Exactly. Waan naannoo bar namni marti tokkoo miti. Ati akkana tokko tilmaamtu tokko tilmaamuu dandeettu. Miizaan ati mazanamtu yookaan mazanamu garagara kana beeki. Miizaan tokko ni mazanamu ni naa. I don't know. Ana gas dubbadhe ka achirraa bal'aallata. Ishii wajjin dandee. Okay. Ani si jammar yeroo Maal ta'ee dubbatta? Hi. How are you? Dubbadhu dubbadhu. I'm good. I'm good. Mee dhufa namatti wallole jaalala baraarse dhufa. Mute Listen, godhadhu guys. yookaan sira kon qabaadhu. Dhagahi bonii isaa haasaara? nama narabsan jenni Eenyu barreessa? situ nama tollolee nama narabsuudhaaf deeman jenni. Yaa nama araarsadhee biraa dhufeera. Koojis namni akkamitti jaalala walolee akkamitti kennaree saabu yeroo ammoo. Nyaataa nyaachuu ni Jechuun namni inni araarsuu barbaadu isinii bar. Okay, no ararsan nama biratti tollolee natti fakkaatee bar. Isinii kam tollara warri fayyinaan ni martu fayyaa qaba. Okay. Ilil waan takka seetti hamun. Easy busy jechuudha bilisa kiyya. Okay. Illee hammeenyaaf akkas hin jettu jedhi. Cause yoo soba taate wanti kuni. Look amma jechuudha amma expensive jaalallee qaba si galee. Expensive waa dhifaatee jettu kanallee xiqqoorraa like hin beeka si galee. Hammeenyaaf yookaan ammoo tuliyyuu ati sin jaalattuu minaamin akka ati si arganne minaamin barbaadde saahoon yoo dhugaan hin jaalatin maybe namni isii dhugaan jaalatu yoo jiraate sababa keetii yookiin kan akka carraa isii luuziin goone fedhii faayidaa keetiitiif qofa taatee si galeemi fedhii keetiif qofa yookaan itti fayyadamuuf yookaan waa wayiitiif amma yaada haadha faatee si ibsaara si galee sabaasniif jecha fedhii keetiif injottii tana carraa isii hin qabinii yoo ka dhugumaan jaalatu taate yaa jechuudha malee hammeenyaa fi ati ammoo turuu yoo qoftan ta'uu qabda beektaa baa kanatti qoos jaala keessa waa baay'ee dhufaa beektaa namni baay'ee si buqsu godhaa qoftan wanda lis qoftan sun yaamma innaa jaala ammoo turuu yoo jaalatte ibsiif geemi sababa gizaan dhagaru ani giz keessan dhagarde sababa dhan suufa deebi'ee saayuuna ammi karabaata deebi'ee saayuuna Lagay si barroorroo si jidduun jirtu bar ati nama xiqqoo wal qabdan ana barroorroo na baay'atee amma. Sirba roora dhaggeeffadhu alii birraa. Sirba dhaggeeffadhee yoo na hammeesse malee mana raabuu sareen. Soosaniifiyyuu aragaa gaxii isin jenna reenu amma yoom itti jaalatte. No ani gara ibsaa tokko achasitti homa qaqqabee nu qaqqabee dhee isa soqaa jira nama gara biraatti yoo dhalateera wayiita rakkoon. No. Ati baatee koo yoo ati baatee jira taatee ofiin fuutu waan isin na qabduuf wallaaleen. Ansiin jedhee bar yoo haati akkaataan ati deemaa naa wajjin itti fuufii rakkoon qabu singeetu taate. No ati jamma dhageeta namni abbaan jecha waan ofii irra dhugaaf dhara addaan beeka. Booniyyee waa baay'ee keessa tartee miti kabiraatu addaan beeka kana beeketi. Okay. Ati booniyyee bakka waa wayii jedhirree mucaan akkana dhugummaas jaalata bakka. No ani yoo barbaachisaa ta'e asirratti akka waan jettu hin barbaadu. Ani jaalala miidiyaa osoo hin taane osoo jaalala lafaa jaaladha iyyuu malee indoon baraan agarsiisa. Waan har'a jette kanatti saalfattaa jiraan isimaan. Ani jechuudha inni na jaalachuu danda'a. Namni maaliif na jaalate jechuu hin dandeenyu yookaan immoo namni maaliif nama jaalata jechuu hin dandeenyu. Jaalachuu fi jaalachuu dhabuun immoo kuni qooda kiyya malee qooda namni tokkollee naan jaalachuu hin danda'u jibbillee naan jedhee jibbuu hin danda'u. Yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuudhaaf sila jaalala keessummeessaan jiru dhuguma dubbatu. Yeah. Maaliif na jaalatte siin hin jedhu na jaalachuu dandeessa.
Garuu ati nama jaalate wayii sii miti namni biraatu nama laalee beekuu danda'a murteessuu danda'a. Nama jaalatee fi nama afaan hin qabu. Amma mee ani kaleessa si jaaladhe jedhee dubbadhee ana sirra jennaan ibsaallee waan dhufee agarte. Amma maal waan si jala deemee jiruun gatame. Inna deenaa kira naan jedhanii illee mataan isaa tuubiin ani deenaa kisiisan illee hin dhaqa kunoo. Deenaa keessa qaba. Adireessa namni naa kenne adireessa sirrii miti garuu inni sobee sirrii ta'e hin beeku achi dhaqee viidiyoo ta'e agarsiise jennaan abboo ana hin jiru naan jedhe leen kadda boota biraa naan jedhe. Ati maal goota ibsaa biraa gara isii deemu malee. Hin gaafadhe akka nama tokko hin gaafadhe fidee arrabsii minaamin maal godhi akkana godhi. Rakkanne wallaahi. Mee amma eessa fa'a dhaga'ama wanti waa'ee si yaaddu inni kana keessa bakka mee dhaga'ama. Tokkoffaa suna dhaga'ama. Tokkoffaa garuu yeroo amma waan ofii akkana haasofti kana jecha mataa kana guutuu bakka ijaan argaan jiru maal akka wanni dhaab. Boondu maqaadha uummata hin beeytanii. Inna macheem jaalallu maal letta yoo rabbi jedhetama boonuu illee miti kan wal argannee wal jaalannu akka taate abdii qabaa. Jaalala dhugaa beektaa. Ni amma itti kana fuutee maal godhuuf jedhamu morma mara buufama maal godhu saabo. Ajjeesoo addaa ta'e itti dhaan. Naannoo daa'imummaa si kana ilaalaa tokko. Amata meeqa bonisee? Amata meeqaati? 14. Oke, amma itti kana fuutee manatti hin galtee yoo sheekii kana deebisin jirti maal godhaa? Sheekii Muhammad Umar. No. Ingootu maaliif yennaan jaalalaan illee akka qabadullee waan beekuuf jecha. Isii argadhee naan bakka nagaa hayyuu baran. Isii qofa argachuu barbaada. Bakka boonii wayya jedhirree. Biyyaa tokkochaaf ija keessa isii akka argee jedhe rakkoon qabu achirraan bakka. Iyyuma keessa yoo argee. Anuu bira gitti akkanuma ija keessa yoo argina kaa. Asoosidha malee isaa bocuun. Wayya jedhin. Ifa irraadhaan. Abbaan biraallee wallaalu miidhama jaalalaa kanan beekee yaadaan tu'in. Ibsa irratti dawwalee. Kana taanee rakkoon kenna kun. Soonni siinaa soo kun ibsaan akkana. Har'allee daqiiqaa lama keessatti deebi'ee. Si amma si baate mudii qabtaa jireeti. Wallahi mudiin qabatu. Doose wallahi. Wallahi wadheetetti kun saaba akkasuma ol ta'a. Yaan beeka akkanuma ol ta'a rakkoon qabu. Ati kan dhugaa jaalattanii? Yaa kan dhugaa jaalattan. Baasee naan jedha kunoo baasee dhufee wallahi baasee naan jedha asimee laalatti. Anuun jaadhaa akkasii saabo. Sina ajaa'ibu. Baasee dhufee baasee naan jedha. Itti baxaa mina tolse saabo. Ajaa'iba sina ajaa'ibu. Baasee dhufe sin jedhaa? Yaa baasee naan jedha kunoo baasee dhufee geessee jechaa. Akki ibsaa si bira jiraa miree saabo jettuun isaa. Yaa kunoo har'a dhaqee ani yoo ibsaa bira dhaqee jechaa bara. Taarika jechaa akka boonii jaaladhu waan biraa irratti hin beektanii tanarra beekuu qabdan isin. Gaafa ibsaadhaan wal arge tanarra beekuu qabdan. Maal jettan bara Oromoon biyya Oromoo jaalaa kana jira lafa dhiitte aara saabo. Laraa gaal lama kana garamitti qaban raddeedhaati. No beektaa nama baay'ee dhugaa ittiin fakkaatu. Garuu gaafa dhugaan itti fakkaatu gaafa qabatamaan agarsiisu qofa. Garuu qabatamaan akka agarsiisu dhageettaa booda sirra saalfadha waan booniyyee kana yoo qabatamaan agarsiisan. Wanni si mee waadaan Hussein hin agarsiisa dhiibi. Barsiin jedhaadha. Asirratti dhagaisitaan wanni har'a jedhe kun hin badu hin beekaan illee kan banne. Garuu gaafa ani qabatamaan agarsiise wanni ofiillee waan jette kanatti akka saalfattu gaaf sallaadha. Garuu qabatamaan akka agarsiisan konfidensii fi amantummaa irra qaban. Ati dhiira bakka gaafsan yoo nu agarsiifte innaa haati faaxee ammoo iyyuu hin saalfattu. Maal itti adeemaa fi? Banash mushna galaan jedhanii haadha faaxeeti. Homaa wanti dhufte mushna galaan jedhanii waan dhuftee waan dhufellee dhufu walumaa waan goona. Maal jetta tuwiin koo? Gaana galaan jedhanii jedhaati. Qoftan jedhe. Miira keessaa bayi naa galaa si galee Laa rabbii boonii yemma deemti. Ibsa irratti dawwalee baasee naan jedha dhufe. Muyyattii waan akkasii san quban qabdu dhiisa balla. Namni illee ibsa baaseedhaan dhufe. Ibsaan maal godhee baase? Muyyattiin nitorkii baase. Ibsa ma dhufee ibsa dhufee baasee naan jedha na barreesse. Haa jira nama wal jaalatanii?
Wallaan qabdu miyatti. No isin hin jaalanne isuma irraa dadhaban malee. Isin hin jaalattuuni? Isin hin jaalanne. Maan naan jedha beektaa saafaa kan dhufe itti dawwalee bu'aa naan jedhe koo itti dawwalee deebi'aa itti dawwalee geesse abboo akkasuma dawwaltee fi intala Guddifachuu deema. meeshaan isaa gabaabaadha kiyyadee raadhattee harkaan qabattee argitee fi naan jedhe. Meeshaan keenya bira ga'ee si baasaa. Hunda gaamumi. Maali? Dawwalee fi dhufee naan jedhee geessee maal jedhaan beektaa? Meeshaan ibsaa gabaabaadha jetteeni kan kee ergitee fi meeshaan sun na bira ga'ee si baasaa. Meeshaan maal? Meeshaa xiqqeetti jiramu? Meeshaan maal inni? Noon beeku meeshaa sana. Kobbay meeshaa. Gin waan se. Kofalee isheeti? Amma kaatti ho'uu eegale tuubiin kun onnee isaa timaatimii. Kofalee haadha waa dhufeeti? Kofaleeti? Maal jedhu? Biyyi kee kofalee? Your network is very lazy. Kofalee. Ati kofalee moo Shaashamanneedha? An ka itti dhaladhe kofalee ka itti guddadhe Shaashamannee. Ka keessa baadhee Addis Ababa. Kofalee Ajiraadhe Adaama. gaafa biyyaa gara dhufu azariin Hamzaa kiyya hattuu kofalee agadhu naan jedhe. Kofalee hattuun kofalee badduudha. Kofalee keellaa bar namni tokko bar namnummaan ana namni jedhen darbu bar laga meexxii jedhanii meexxii namni hin darbu. Maa? Yaa itti kofalee. Namni tokko karaa san hin darbu. Waan ofii gara mucaan bar kam dhugaa jaalatan. Zarafamee darbaa akka ajaa'iba kanatti harka ol qabee amma jiraaree garuu amma hin jiran fakkaatu. Si bara mucaan kam dhugaa jaalatanii baay'isoo. Amma hin kijibaaboo. Wallahi. Wallaan ni kijibaa. Maa wallaa dheekaa taaree kijibaan. Tuhuin. Wayye. Ati mee ati akka ofirraa jechuudha. Jaartii tantee ta dhugaa hin jaalattu. Jaartii matantee ta dhugaa hin jaalattu. TikTok irra fiddee irra sirbuu suuraa asii maxxansitee maa barbaachise? Osoo lafatti haayiidhaaf akkam naga jibbar nama tokko bultiitti ijaarachuu barbaadda. Assalaamu alaikum bareedduu akkam naga jirtaa fayyaa keetii. Naa wal baruu barbaadda yoo naa wal baruu barbaadde lakkoofsi kiyyaa kanaa naa bilbil. Si feete taanaan isiin fuutee qalal si gooti hello akkam jirta fayyaadha. Akkana dhimma kanaa si barbaade bultiif si barbaade siif ta'a bakka. Lakkoofsa kan kee achi dhiifte taanaan dhiifte. TikTok irra dhufanii bakka dubartiin akka waan taate bakka yeroo dhiirri akka dubartii taate keessa jira. Kan ammoo dhiira natti boona jibbisiisa. Dhiirri yoo qoftoon jedhe yoo kostorri jedhe natti tolaan. Jaalala beekee bakka ni imma jaalala beekee kostorri jedhe malee taa'ee hin jaalladhu hin jaalladhu. Maybe illee kibsatu naqaa ibnaa minchaar. No, ana modoosii ta'e dhiira tokko ofitti mi'eessu dhiira tokko because madaa qaba waan ta'eef namoota meeqatu iyyuu akka waan yookaan isii bichaarraan baafne bahee wanni sun bakka durriyyee barandaa kireeffattee bultu taate wayititti qaasaniituma viidiyoo marraa waraabuudhaaf qaasaniituma viidiyoo ilaaluudhaaf rakkatan. Lakkaa viidiyoo si qabee jiraa? Ni torki si qabara malee anaa miti. Kasi di Turkii ana bira bosi bira. Ni Turkii haayna malee. Kasi ni Turkiin kee dhagama si. Torki haa hin jenne si na fakkaate anama isa gaayis. Keeree dhagama. Nah, gin I don't know wallahi gin hati fa hati gin Boniyye ani boniyye waa'ee intirii si malee waan biraa nagarre jechuu barbaadeete waa'ee Waan ofii mucaa kana jaaladhee dhaqi keessatti fiizikaalitti mucaa haati faatee mucaa gurgurtisiin jedhamu maal inni.
Ayo Nafi. Shamarran isin salphatina. Wallah dhugaa isinin jedha. Hanga yoomii dhiira tokko osuma viidiyoo isaa laayik gootanii osuma viidiyoo isaa teettanii daawwattanii oduma suuraa isaa kan inni asirra gallakkisu. Ijaan kajeeltanii arriin daabeedhaan isin baate. Dhageetii habiibtiiti hello jedhiin laal hello si jaaladhee jira akkam naga jirta fayyaa jirta bakka si jaaladhee asirra qabamee jira. Siif jira taanaan inni si jaalata okay ishii ta'e bakka jedhee. Hin ta'u taanaan bakka biloog gootee baafatta bira akka viidiyoon inni isaa asirra dhufee qalbii sin fuune. Allaqe. Iska machaan oteetteetuma dubbadhu laata min jedhudha ilkaaniif dubbiin addaatitti tolte dhaqii gaafadhu maal dhalamaa maaltu gaahidha jettee harargee. Maaltu gaa jedha yookaan dideedha yookaan ishii jedha. That's true. Yoo muudillee sitti qabateetiin muudii kan keetiifillee ishii jedheetiin kan sin jaalanillee gogaasi oofee jedhe adada guyyaa lama sadii afur itti haasoftuun jaalallaa fi wanni hundi si dhiisaa dhufa. Kaka'aan kee baralaa sirraa ta'e gasi lakkisaa suutaan gasi lakkisaa dhufa. Sirraa gala guyyaa sadii afur itti haasofte taanaan akka nama bakka midhaan tokko dharra'ee hawwee jechuudha nyaatee. Midhaan tokko hawwitee bakka kuma buddeen Itoophiyaa kana hawwitee guyyaa sadii wal faanoo nyaattee akka gaafa arfafaa argaa isaatu si jibbisiisa. Akkas. Waan isin carnaaqa itti cabsii gaafa dafee fooloo naa deebisi si barbaada rabbii jedhe amaanaa rabbii fooloo naa deebisi jedhe iyyoo fooloo si hin deebisin. Fooloo si deebise sanaan dhattee gixximitti goota. Dhiira akkasii gaafa itti deebistee feeti. Deebisee kan. Namaayyuu kasixaa min dhagara jiree tokkoffaa dubartiin lakkoofsa kan kee yoo gallaaltee gadhifte miiseejii kan kee yoo gallaaltee gadhifte waa qabde dubartiin sun sin seenee jechuudha. Akhay. Akkasi. Nama warri keessaan dhuftanii haa jettanii keessa miiseejii keessa laalee gadhise waa qabaan. Lafan jiru lafeerra jira jechuudha. Dhagatan gaa'ela haadha faaxiraan qabeena yaasaa na baasa warra gabaa deemee gatiin lashii ittiin hin bitamne no way. So Nama tuwiin anaafati bakka saniin fixachuu qabna. akkamiin? Aboota egaa. Taa'u. Taa'aa jira gara kana cala ka'ee dhaabadamu. Ani garuu haasaa kee irratti sirba irratti wayitii haasawtu jechuudha. Yeroo haasawtu kun haasawni kee namatti tola sii galee. Akka shamara arsii sii galee. Haasaa teessanii. Haasaa dhugaatee haasa'u jira barra yaalitii dhugaa lafarra jirtu. Yaa das nama jedha. Yeroo ati bakka shamaranii fa'aa buutee irraa dubbattu fa'aa waxaa das na jedha. Sii galee. Ati isa gaafataa jirta isa gaafataa jira. An qajeelan gaafadha wallaahi dhiirarraa jaalalli na qabna rabbiin itti ragaadha dhaqeen gaafadha. Wallaahi billaahi dhaqeen gaafadha. Gizee gaafadha ammoo sirraa qabame wallaahi si malee jiraachuu hin dandeenye na wata akkas na godhe maan na godhe samii na korsiise dachii na korsiise sun taane suuta takka lama sadii afur jedhee itti dhiyaadhe akkasitti haasofsiisee biraa baafadha. Hayi. Namni gaafata jira akkasitti? Boontu iluu yoo Suudii jiraatte reeffa kan keetiin haa galan aamin jedhu. Yoo Beeruuti jiraatte reeffa keetiin haa galan. Maa bannaa isheen? Yoo Dubaay jiraatte reeffa keetiin haa galan. Yoo Kaayiroo keessa jiraatte reeffa keetiin haa galan. Biyyuma ati jirtu irraa reeffa keetiin haa galan. Yoo Itoophiyaa keessa jiraatte gadi baatee olis rabbis hin deebisin. Fiiddee hin dhaqqabin. Hawwiteen argatin. Aamin jedhi inshaalla sa'aatiin kun sa'aatii du'aa hin qeebalamtu. Yalla. Aamin jedhi sa'aatiin kun sa'aatii du'aa hin qeebalamtu. Inshaalla odoo an sintuun inni tutti rabbi si haa tuqu. Aamin jedhi yalla. Usuu an sintuqin dhuftee na tuttee miti sintuun bar naga kootiin taa'u jira. Adabadhee naga han taa'u jira sa sintuun waan siin hin jenne naga hiyyaan taa'u jira. Waan sirraa balleessan qabu. Dhuftee na tuttee miti inshaalla gonni ati niyyatin si haa tuttu qaama kan kee keessaa gonni ati hin niyyatin gonni ati hin argin sirraa naa baatu. Deem sanii achi waan biraa siin hin jenne. Naannoo suraadha malee waan akkanaa kana wallaan suraadha waan ofii. No way. Deem yalla. Ligi malee saabuu. Dhiisiif malee dhiisiif wallaahi dhiisiif. Wallaahi billaahi hin dhiisuuf. Mujiisa yoo mujiisa argite sii dhiisa. Maa inni qara maal sin jette kana mara? Rabbiin dhabama si haa godhu naan jetti. Aboo dhiisi bannaa isheen bakka meebii namni akkurumaan nufaa barreessaa beektaa namni gariin dhiisuu ni jira. Masqalaas aamin jedhiiti fudhadhu deemii. No dhiisi malee.
Rabbi walirra tara. Wallahi onni irraa siin jedhe laal onni irraa siin jedhe. No malee banne. Sanuu ta qoosaan qabne ta qalbii hin jenne onni irraa dhugaan siin jedhe laal. Imagine me du'aayin tun qeebalamtee ittiin tun duutee reefu irra galtee warri hin gammadaa bannaash. Sabaa Jedhe bar isiinuu dhabama naa hawwitee miti jedhe ni birra. no no ishi amma ati miidhamtu waan taate maybe du'aayin miidhamaa kun dhawwaatamte midhaan hin caalu. Kina mootu nu yoona bakka dhiishi bannaash. Yaa wallahi indee bar na zollomu jiranii bar na zollomu jirtanii bar karaa baatanii karaa galtanii dhabame sida qaatan dhabamaan hodhaa kalee miti. Anammoo jechuudha alhamdulillah gisee isin hammeenya na hawwitanan baay'isa guyyaa jireenya leencaa jiraadha isin hin beektan malee uummata karfuusa jireenya leencaan jiraadha jireenya leencaan jiraadha cittoo jechuudha cittoo keessaniyyuu saamunaa keessanii waan miiccatanii hin qabne qamaacaa wal geesse jechuudha. An gisee biyyaayyuu takkaa cittoo narra boojjiidhaaf handoodeedhaan ganumaaf galgala miiccadhaan ganumaa galgala laga bishaaniitti galee hin beekan yaa uummata qamashaa keessan torbaanii dhiqattan alhamdulillah eega biyyaa baatanii xurii miiccattan xuraayaa. Gize an lakata anarrata gize asirra wana bayanan badduudha kanaante balaayne baalegeena nadhiisa gize ngeeru hin dhageessan ummata haati barandaa bultu abbaan ammoo mana caffaraa bulu jechuudha. An jireenya leencaan jiraadha jireenya jiraadhu keessatti jireenya leencaan jiraadha sanyii leencaa irra dhaladhe jireenya leencaan jiraadha jireenya ta hadda jiraadhutti namanaa tana hadda jiraadhu tana qofatti namanaa. Hadda nagahaan bule alhamdulillah beeka taburuu rabbitu beeka akkasittiin beekan ummata osoo harka keessaa qabu beelaw ta osoo harka keessaa qabdu beeloftu ta osoo jaarsaa waliin bultu baatee jaarsa namaa hawwitu ta osoo jaartii waliin bulu bahee jaartii namaa hawwu qaamashaa jechuudha rifeensa mobaayilatu guyyaa takka hin haadanne sibira taa'an maqaan kan kee